jedhu ayyuuni hin heerumte. Ayyuun hin heerumte moo hin oolte? Hin oolte bar hin heerumne ayyuun. Ayyuun waan heerumte yookaan immoo itti fakkaate malee waan heerumte miti. Isinittillee waan heerumte isinitti fakkaate malee waan heerumte miti. Heerumni kana heerumni akkasii. Heerumni olii gad burjaaja'u olii gadi boo'icha har'as boo'ichas kun heerumaa? Itti teessanii yaaddanii ilaaltanii itti assaabdanii ilaaltaniittu akkam dubbiin kun. Mucaan kun gaafa isheen jammara zargii godhachuudhaaf itti mari'atte oolaa bade jedhan gaafa isheen ammas karoorfatte lukkuu bade jedhan waa hundi jalaa badaa dhufeetu mucaa kana dhumarratti miimooriin jalaa badee olii gad jalaa hunkuramee jechuudha. Okay, abaduu wanti hundumtu isheedhaaf milkooftee heerumtee heerume jettee jirti. Heerumma akkasii? Heerumni nama akka itti heerumaa? Okay, heerume jettee jala teessi. Heerumni wajjin ciistee wajjin ka'uu qofa miti. Jireenya kee boriiti. Heerumni jechuun lama miti. Du'aa fi heerumni tokko jechuudha. Heerumni laman heerumtu laman duutu tokkuma. Saniifuu heerumni akkasii ayyuu gaafa teessee yaaddee ilaaltu heerumni akkasii. Akkasitti heerumamaa? Heerumte amma heerumte sii ta'e. Ati Sa'idoomaa wajjin guyyaa tokko buluuf heerumte moo guyyaa tokko wajjin ciistee buluuf heerumte moo jireenya kee boriitiif bor abbaa mana kiyya naa ta'a bor gara fuulduraatti wajjin hin deema wajjin hin tarkaanfadha abbaa daa'ima kiyya abbaa ijoollee kiyyaa naa ta'a jetteeti kan itti karoorfatteetti heerumte. Karoora hin qabu heerumni. Osoo karoora qabaate otoo kaayyoo qabaattanii otoo karoora qabaattanii kaleessa si fuudhee dheengadde si fuudhee zalgisii wajjin godhatanii cabdanii wanti hundumtiyyuu si jalaa feeltee wanti hundumtiyyuu si jalaa kufee ka'ee amma immoo osoo bashannana tokko siif hin kennin otoo hoteela gaarii tokkotti yookaan immoo bashannana gaarii tokko sin geessin amma deemee gaafa Yamaniin deema jedhu xiqqoo ishee min ta'u. Sayido maal mucaa'uu wallaaltuudha ati hin beekta ati ayyuurran beekta laayifii adda addaallee dabarsitee beekta laayifii waan hundumaan beekta ati. Akkamitti otoo mucaa kana hin bashannansiisin otoo mucaa kana hin gammachiisin deemtee Yamanitti hin deemaa jetta. Akkam waan isaa naaf hin galle ana xiqqoo gara gabbaanye koo gara gabbaanye heerumni akkasii akkatti fuudhe tola fuutee deemtaa jechuudha. Tola fuuteetu guyyuma tokko lama wajjin bultaniitu dhiistee deemtaa jechuudha. Kana namni jaartii isaa namni jaallatu sila jaallatte fuutee jaallatteeti kan itti piraankii gootee hun jaallatta garaadhaa qabdatu jaallachuu baattee marmarattee waciikee kana hundaatti hin baastu jechuu waan jaallatteef fuute. Ergi jaallatte bashannana beera bishooftuu deemtanii daaka daattanii bishaan daattanii hin deemne bishooftuu yoom deemtan eshi immoo jedhi okay rakkoon qabu. Hoteeluma gaarii tokko dhexxee nyaatuma bareedaa affeerteettaa fi ayyuudha. Okay hin affeer argitanii jirtu hin argine biidoon gannuuf hin dhiifamu. Silaa yoo waa tokko yoo mana fincaanii dhaqan mana fincaanii naqaa jira echaa deemu warri miidiyaa hojjetu jechuudha. Lash biidoon ofirraa waraabne ayyuu jillaa fi akkamii dabarsitan otoo laayif hin dabarsin otoo mucaa kana hin gammachiisin tu baatee deemuuf kaatee jechuudha. Laal hinde mucaa'oon hin beektu mucaa'oon bakka asuma wajjin guyyaa tokko bultee bashannantee kanumatu gammachuutti fakkaata jechuudha. Baga si deebifte gosh baga deebite gosh. Yoomre ganaadha wajjin hin bashannanne bar ayyuudhumaa fi Sa'idoo iddoo tokko taa'ee mana isaanii keessa manuma kiraayii fudhatan sana keessa ta'anii biidoo waraabanii gadhiisan argitanii jirtu. Bunuma finjaala tokko akaayidhuma wayiillee akaayima boqqolloo wayii nama wajjin nyaatan argitanii jirtu hin argine. Yoom ayyuun kophaa deemti Sa'idoon kophaa deemti. Amma lafaa kaanii dhufaniitu dheengadda nan deemaadhe. Baga si deebifte yoom bashannansiifte mucaa namaa deebisii bashannansiisi. Mucayyoon xiqqoodha. Mucayyoon daa'ima homaan beektu waan hunda hin beektaati magaalaa meeqa Chaayinaa Ameerikaa Kanaadaa dhaqeeraa nanni na fakkaata naqa booda Ameerikaa kana dhaqee naqa booda inni cimaadha naqa dhaquun naqa bashannansiisi Dubaayii geessite Dubaayiin geessin makkaa fiddee hajii fiddeettaa mucaa namni fuudhee Jaafee Tuubii nagarreessine Jaafee Tuubii magaalaa Dirree Daawwaa keessatti hojjetu mucaa Harariin sana nagarree. Jaartii isaa wajjin makkaa dhufee kuno zalgii godhachuu dhiisee makkaa dhufeetu kuno rabbii isaa kadhachaa rabbii isaa galateeffachaa jira. Isinoo makkaa fiddeettaa ayyuu hin finne. Ishi Dubaayii immoo geessiteettaa bashannana hin geessine.
Bishooftuu ishee mandara keessa bishooftuu ishee Adaamaadhaaf bishooftuu nama walirraa fagaatti ijoo hidhee qadidamayyuu guuttu achi hungeessin ilaal mucaa dhaqeen bashannansiifne mucaa akkasumatti fuudheetu guyyaa tokko jimbuleetu isheen kanuma gammadde maal jechuudha maaliif mucaan kun maaliif carraansee maaliif akkas ta'e mucaan akka bareeddu kun carraansee mabbade maaf carraasee balleessita si jaallatte malee maal sitti balleessite Saayidoo jaalalli hamiidha ammanni ijoolleetti ani siimeen jira ayyu nama dhageessanii nama tuffattu malee nama tuffatan keessa immoo waatu jira beektanii dubbii wa'iitu jira ani himeen jira dhiisii neeruminii Saayidootti neeruminii ilmaan qabaa haadha manaa qabaa ijoollee isaatti fiigaa haadha manaa isaatti fiigaa sin bashannansiisu iddoo gaarii tokko siif hin kennu jedhe mee viidiyoo koo gadi bu'aati jala deemaati yeroo isaan jammara walitti dhufan sana ani dheekkamaan ture mee laala dhiisi siif hin ta'u inni ijoollee isaa bashannansiisa moo si bashannansiisa moo yeroo siif hin qabu ati daa'ima yeroo kana kan si bashannansiisu sa'aatii kanatti kan akkati barbaadetti laayifii bareedaa si wajjin deemu si bashannansiisee akka garaa keetii siif ta'u wabiitti deebii wabiitti hirminnan didde amma horii sii ta'e dassala guyyuma tokko wajjin buluufitu sii ta'e miti kana heerumne iggar maalikko hunet asaba laalame utuu sin deeqqan gootu nama jaartii qabutti heerumtanii guyyuma tokko fustaanuma bareedaa wayii uffata bareedaa wayii caammaa bareedaa wayii uffatte ayyuun uffata bareedaa wayii uffatte guyyaa tokko viidiyoo waraabdee jirti Saayidoo wajjin innoo bijaama wayii bareedaama wayii isa gaafa zalgiddiimaa sana isa iddoo ciisichaa malee uffatuma bareedaa wayii gattaa'ee uffatee ayyuu wajjin iddoo bashannanaa yookaan manuma isaanii keessatti iddoo algaa minaamina saalaa machasiichi bahanii uffata gaarii tokko uffatanii lama ta'anii walii wajjin taphatanii mana keessa wal kurkursanii tiraasii fuudhanii walitti daddarbataniiru mana keessa wal kurkursanii tiraasii walitti hin daddarban mana keessa wal kaachisanii hin taphan utuu taphatanii hin quufin amma naan deemayyamaniitti jedhee ka'e goota bar ayyuu hin deebiste garuu iddoo tokkotti sin arguu barbaanna iddoo tokkotti ati qophaa kee viidiyoo waraabin inni qophaa isaa viidiyoo waraabin bakka tokkotti teessanii buna keessan dhuddanii mana tokko keessatti tokko taatanii isin arguu barbaanna nuti bakka tokkotti isin kolfitanii taphattanii gammaddanii atillee kolfitee gammadee taphan har'as boris boo'icha leesh ati gaddaaf uumamte gammachuuf uumamte hay jaalalli dhibeedha jaalalli dhukkuba inde ijoolletu sin ta'e asabaka yoomre yoom isini gaafa namni akka qallii taasisuu qalliitti nama fudhattu ani dhugaa dubbachaa jira yoom bashannante mucaan daa'ima otuu sin ta'e carraan keessan akkas ta'e akkamitti taatu heerumaa kaama fiigaati heerumaa amma jaarsa namarraa fudhadhaa deemaati akkayyuu kanatti adebattanii mana keessa gatteessu otuu waan gaariin argee otuu hin bashannanin fiigaa amma jaarsa namaa duukaa miilla kee fuudhiiti fiigi durbii jaarsa namaa duukaan fiigin gaafa namni isinitti mun dhageessu jaarsa namaatti isinitti biyyaa jaarsa namaa barbaaddu amala keessan qabachuu dhiistanii amala keessan bareedaa gootanii jiraachuu dhiistanii akka barbaadden taatanii akka barbaaddan faadan daldaltaniitu achi deebitanii jaarsa namarraa fudhattu jechuudha. Jaarsa namarraa fudhatinaa ijoolleen tokko jaarsa namarraa fudhatti iyyuu ijisee aboo. Kanaaf jennaanii amma Sumayyaani balaatti buuftee jirti. Balaa qiyaamaa buuftee jirti jechuudha. Ayyuu miilla kee fuutee cin naqin. Sumayyaan qaxiisi gutti Saayidoo yoo abbaa ilmaa kiyyaati jedhee nazzanu. Guyyaa lama asitti hin dhufu taanaani ana fojjeesaa jechaa jirti. Inni amma si gatee deema haadha ilmaaniiti. Itti rakkatee ilmaan isaa dhalche bara baay'ee itti rakkateeti kan inni ilmaan argate. Saniifiyyuu sirra ilmaan isaa caalchifatan dhiiga isaati isa keessaa baate waan ta'eef. Saniifuu rabbiin obsisiisaa kennu rabbiin si jajjabeessu. Ani hedduu tokko qalbiin kiyya na cabe maaliifi carraasee taate utuu waan gaariin dabarsinii utuu waan bareedaa nyaatuma gaarii tokkollee uteela geessee wajjin nyaatan uffatuma gaarii tokko fustaan bijaamaa keetti bijaamaa nuti dalagaatti hin dalannu hojiitti hin hojjennu keewwatti fustaanuma bareedaa 150 meeqaa riyaala 150 riyaala 200 wayii tokko hin binneef fustaanni bareedaa nama Itoophiyaa keessatti 6,000 kanuma uffatteen beektu bayyuun kanaare laayifiin eerumni kanaash mee eerumni kana dubbaddaa ka eerumni kana ayyuu biyya nyaatu maal sii godhaka Saayidoo hojii kee nyaadhu